أستاذ إيران سيو كيفتي والله بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. جبا masih ilkin tu ya rubutur di website ko ilkin tu ko shabakar anu ko kaba يمكن تيجي جدا يمكن تيجي جدا. ilkin mana fal mata jadi jar manatti hinggurer jana ko ma walin to ko ya ani amma wa idulla yo asene beita lal an fal mata jala silki dia jala Wanti dalagame hanggan mana dana teessise wanti yaadame jira waan ta'eef waa iddullee asuma barbaadu dhiisa. Anaa teessu jechuu barbaadeetti hunda caalaa rabbiif galannaa gahu itti aanee mucaa kanaa illee haa galatamu jechuu barbaadeetti. Firaa fi diina adda baafadha wayiita mana hidhaatitti. Manni dhaaraa waa hedduu si barsiisa. Firaa fi diina illee adda si baasa jechuu barbaadeetti. Akkasii dhugaadha. waa hedduun dubbadu inni jechuu barbaadeetti. Tole rakkoon qabdeetti. Ishee dhufuudhaaf daqiiqaa meeqa eeyinaa osoo dhufuuf daqiiqaa meeqa eeyina? Maata. Yookiin teessii dhufuuf daqiiqaa meeqa eeyinaa jedhe? Dhufa geessee bara asuma aramanna. Fakkeenyaaf daqiiqaa meeqa si eeyina? Daqiiqaa meeqa eeyina? Hanga silkiin ta'e dhuftutti. Amma xiqqoo anis beekta xiqqoo waan biraatiin aarii mataan xiqqoo na oowwaa jira waan saniif jechaan xiqqoo booda dubbadhu jechuu barbaadeetti afaan dhiifamu. Okay. Yaani haasawuu yaada kannachuu hin barbaaddu jechuudha. Jechuun yaada inni kennedha xiqqoon amma seeneemi. Seeneemiin xiqqoo isinummaan waan biraa yoo haasawuu ta'e yoo hin jira haasawuu isinuma dandeessa jechuu barbaadeetti. Yoo salaamtaa gaafadhe hin gaafadha. Yoo salaamtaa jee hinaan jette hin jaa. Rakkoon qaba. Nama hedduu kan jaalatu xiqqaa guddaan warra biyya Ameerikaa akka Kanaadaa jiru hedduudhaanis yaadanii ustaaza jechaa turan see galee. Ni salaamadha ayyee carraan Ustaz, assalamualaikum. Carraa see kanneen jee. मैं कोई दुरना सलामत है Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yurdu. Habibi khiyya ustaz khiyya kali figari baga nage ambati gai salam tante nyamana ida khayati singenye takka bilbila anu madamna Koye sam poolisoota wal beeytan boesa wal beeytan hin jaabarra kara tokkoon namni gama dhuunfaatee silkii qabatee silkii walitti silkii xiqqoo faadhaan walitti hidhanii akkasitti naayyee jedhanii salaamtan teessan suudii qofarraa biyya Ameerikarraayis Kaanaadaarraa nama numan qaban jaabara warruma wallahi warra lafaa nama hangi yoo nama lamaa fi sadii taate malee nama salaamtaa assalaamu alaikum bishaan aayilaandii kana hoo dhugunaan jedheena ayyee jiru. Bar manni dhaadhaa firaa fi diina waa hedduun adda baasaa yeroon jokaraa fi waa'ee kanaa dhiisee salaamtuma isin hin jedhe amma salaamtan isin hin ja'a. ya kanab laale ustaz khiyya nudif ummanni khaytizi warri si deeggaru warri asirratti sagalee si ta'a turre waa'ee keetii wal qabsiifnee hedduu dubbachaa turre ummata keenya qaama seeraa mana seeraa si dhiyeesses kabajumaanii akka gallakkiftan gaafachaa turre waa takkan turre sagalee si ta'a turre hedduu gammannee jirra bagara rabbi nagaan si baase yeroo hunda yeroo guyyaa sa'aa ja'a yeroo qadaatti barbaadus nama gaafachaa turre nagee qabanuun jedhan salaamtaatti himaan ma'enna hundaafuu ummanni kee bal'aan akka malee si jaalatama amma keenya. Salaamadhu galatoomaa ulfaadhaa amma mabbayaan obboleessi keessan isinii beetiin jira jee ol godhuuti uummata kee ka hedduu si yaadaa ture irratti salaamadhu ustaza kiyya. Abo maame salaam alaikum warahmatullahi wabarakatuh baga rabbi si baasee nutillee sagaleen teenya lafa bilaa hin taane hawaasni bal'aan kun namni tokko hidhaan qoraafama dhiiraati. Namni akkasi jaalatu wallahi eegaa ati mana hidhaa kana ol seene si agarre hawaasni bal'aan kun si jaalata jaalibsaa carraa naa kan nuugatiif illee hedduu galatoomi saahiba kiyyaa
jaalatamaa fi kabajamaa baga rabbi si baase Ustaaza kiyya. Ayya galatooma. Akkasii hawaasni kun nama hedduu si duubaas ni laffeeti nama hundaa salaataa gaafadhu. Galatoomaa jiin. Ayya. Ustaz Muhammad Bayan baga rabbiin nagayaan si baase. Alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Hidhaan qoraasuma dhiiraatii yaade manni hidhaa dhiiraaf ijaarame. Gaafa ati gaarii hojjechaa turtees nama keenya takkaa sirraan fagaannee gaafa ati dogoggortullee akkasumatti si dhiyaannee si gorfannee gaa dogoggora keetiin si hin darbine sagalee si taa'aa turree siif iyyaa turree akka jechuudha hanga qaama mootummaa saniinillee akka gartee maqaa gorsitanii manidhaa san keessa nurraan tursiifne jennee waa hedduu godhaa turre baga rabbiin nagayaan si baasee siin jechuu barbaada uummanni Oromootis warri sagalee si taa'aa ture warri dhuguma qabamuu keetitti onnee irraa gadde baga gammaddan jechuun hin barbaada asumaanuu hunda ilmaan muslimaatii fi ilmaan Oromoo addunyaa irra jiranis jechuudha baga nagaan baate. Ayya ulfaadha galatooma isinillee kanatti aansuudhaan hawaasa kiyya kabajamaa jaalatamaa ummata fiqirii ummata gartee onnerraan jaalatu warra biyya alaa Suudi Arabiyaa biyyoota garaagaraa irra jirtan hundi keessaniitu akkasumarri lafaatillee kana jaalatu kanan jaalalnillee kana gammaddanillee baga hidhamellee kajettanillee baga hin hidhaminillee kajettanillee warri sagalee naa taatanis warri keessaa'u kaardiitti guuttatanii Suudi Arabiyaadhaan deebisi biyya Ameerikaatiin deebisi bilbila walitti hiitanii bilbila xiqqaadhaan akkasitti birra walirratti qabdanii mana hidhaatti na dubbiftan hundi keessanuu galatoomaa ani alhamdulillahi beetan jedha akka rabbiitii fi akka dhimma nageenyaatiiniifis bayeetan jedha galatooman isinillee galatoomaa rabbii dogongora kooti sirra naaf haa ta'u hundaafuu viidiyoo dalageen jira jalatti ilaaluu dandeessanii dhiifama jedhe Samboda haasawaa garuu immoo hundan dubbannu hundallee dhiifnu wayiin dhiisaa hundallee dubbatullee gaarii miti galatoomaa isiniin jedha manni hidhaadhaa immoo firaa fi diina adda sii baasa bagan firaa fi diinallee bare hunda caalaa abbaa tiktooka kanaas galatoomani. Okay. Yaada abbaa tiktooka jedhee. Yaada abbaa tiktooka irratti Samboda deebinaa hundaafuu galatooma hanganumaan jechuu barbaade jaalibsa. Laale koye jaalibsa itti deebita ustaaza kiyya waan biraatii miti firaa fi diina keetiin utuu miidiyaa kanarratti adda baafannee jirra warruma miidiyaa kanaahu warra hogguu kaan asiifichi yaa'ee geestinis nama hoggifatu firaa fi diina kee adda baafannee jirra kanaaf wanni nama mudanne hin jirtu baga rabbi si baasee rakkoo miti si wajjin jirra dhiirti si wajji jirti habiibi galatoomi namoota lafarraatii fi namoonni miidiyaa kanarratti maama bayaan iyyaafachaa turtan hundinuu maqaa ummata muslimaa maqaa ummata oromootiin galatooma ulfaadha jennee isinirraa guunne jaalibsa waan dubbachuu barbaadutti fuuf ustaas hangasuma jeeti rakkoo miti. Okay, ustaas. Jaalibsaa waa hedduu si gaggaafatinaa maaliif jennaan bal'inaanni akkasii wanna gootanii ammaaf yeroodhaaf waa hedduu si gaggaafatinaa akkasuma wanna godha jaalibsaa kiyya galatoma. Niga angana bakka galatooma eega ji'a waa salaamee akka ba'ee jirutti. Xiqqoo wanni barbaannu xiqqoo wanni isarraa barbaannu. Jaalibsaan baay'ee hedduu dadhabaa ture waan kanarratti sabboonaa qaba. Tiktooka isaatiin nuu dhufe nama hanga kana fayyadamnee waan goonuu jira sii galee. Dhugaa keetii. Nama hanga kana fayyadamnee waan goonuutu jira. Garuu tiktook isaa gaana bira hin jiru jechaa jira sii galee. Falmata Abdullaatiin bira yeroo sun kan bilbila guuree kutee soo bilbilli gisee harkatti. Tiktooka kiyyaaf jira tiktooka tokko jira tiktooka xiqqaa tokko jira yoo na jala ayyee jechuullee baatan gaa'ee ta'an jechaan rakkoon qabu kiyyaan hin seenaa inni dhufaa micaan dhufaa jira. Abshir haala mijeessaa fi waa hundaa akka gartee rakkina isaa sanii hojii wal qabsiisee waa hundaa wanna furmaatti itti filannu irratti dalagii jaalibsaa. Laan usaata yoo silkiin sibira jiraattee beekaa silkiin nu bira hin jirtu jechaa jiraatte silkii teetiin kootu maalii fi jennaan nama amma hanga asitti harkatte kana fooloo si godha kunis silkiin tee duraanii tiiktookiin duraan hin jirre waan ta'eef fooloo si godha itti aansee namni kapuush si godhuu barbaadu jira. Dhufaa jirti abshira laal tokko beektaa silaa silkiin xiyya qaata micaan silaa guyyaan na biraa deemee micaan
kaslaamanni dhaadhaa ganamaan gana lakkisuu qabu ture. Qaba barreemtan isinii hime. Aniin kun waa baay'een qabaa. Haa ta'u mucaan sababa isaaniitiif mana dhaqin hanganan hiikamuttu wanta godhee wajjin gartee waamee asteenya waan ta'eef silkiin dhufutti jirti abshira manaaf fiduufate waan ta'eef. Anaatu haa inni silkii tanaan hin seenin naan jedhee hanga silkiin ta'e si dhuftutti hawwa silkii ta'eetiin seentaa naan jedhee na didi anaatutti fidimee jedhee waraabee akkasitti hayyee jemalee silkii mucaanuu hin hayyamne beeku. Akkasitti na hawwadhanaatti hirkina irraa fuudhe. Galatoom barbaadu waliin warahmatullahi wabarakatuh. Dirree lagaa wanni dubbaddume dirree carraa dirree kanina ustaaza sirraa fixannee yoo feete deemi yoo feete taayi yoo ammoo taa'u nuti akka teessu feena garuu yoo yeroon qabaanne immoo deemu garuu nuti immoo akka teessu feena. Falmatatti nu kanni falmataan as nu beekiin falmataa wajjin waan haasoo hin qabna. Carraa naaf kenne jaalibsaa dhiifama wajjin. Ustaaz Maamad Bayaan salaamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Mr. Amir. Amir. Hirtu Abu. Gammachuun tiyya kun daran ol ka'eetiin gammadee bakka maal jedhee sitti ta'e mure. Ustaaz Akiyya baga rabbi si baase wallahi. Baay'ee si gammadee jira. WhatsAppiin kan keen dalagu nama bira jiru hin beeku. WhatsAppii kee ilaaluu ni dandeessa. Maraafuu baga nuu baate jechuun barbaadu. Nagaadha miti. Abshira asirratti yookiin dhibaa jirti irratti hin bahee isin dubbisa abshira. Hundaafu galatoomaadha. Baga rabbi isin baase. Nuti akka baaleetitti hedduutu akkasiin jaallanna. Hedduutu akkasiin kabajna. Baga rabbi nagaa.